Attam oltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Walga'iin ministeerota haajaa alaa kan gamtaa Afrikaa inni 39ffaan har'a Finfinnee keessatti banamee jira. Weerarri dhukkuba COVID-19 ega dhufee kaasee walga'ii sadarkaa olaanaa qaamaan argamuun gaggeeffamu ta'ee jira. Ministeeronni haajaa alaa fi ministeeronni kanneen biroo guyyaa lamaaf dhimmootii adda addaa ajandaarraa qaban irratti dubbatu. Kunis waaltaa to'annaa dhukkubootaa kan gamtaa Afrikaa akka hojii jalqabu gochuu ka jedhu kan of keessaa qabu ta'uu Koomishinni gamtaa Afrikaa mul'isee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa Ambaasalii fi Wagalxeenaa keessaa uummanni jireenya irraa buqqa'e gara magaalaa Dasee fi magaalota kabiroo kan naannoo jiranitti yaa'uu kan itti fufe ta'uun ibsamee jira. Namoonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti jireenya ofii irraa eega buqqa'anii kaasee rakkoo jabaa keessa jirra jedhu. Kabajaa fi walabummaa dubartoonni hawaasa keessaa qaban akkasumas jireenya dubartootaaf ijoollee eegsisuuf dubartoota qabsaa'aniif beekannoo kennuuf jecha gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International dameen United States kanneen filate 3 keessaa tokko lammii Sudaan Kibbaa taatee jirti. Riyaa Wiiliyaam Yuyaada Sudaan Kibbaa keessatti daayireektara waliigalaa Crown the Woman jedhamuuf hojjetaa akka jiran yoo ta'u nageenya walqixxummaa fi dubartoonni haamilee akka horatan gochuuf cicha qabaniin badhaafaman. Lammiin Ameerikaa hidda dhalata Xaaliyaanii Gineetaa Sagan akkasumas Meeksikoorraa Noormaa Andraade kanneen barana badhaafaman keessaa ta'aniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden hogganoota biyyoota Afrikaa keessaa yeroo jalqabaaf pireezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keenyaataa Waayit Haawus keessatti har'a simachuuf jiru. Waayit Haawus akka jedhutti mariin gaggeeffamu dhimmootii diimokiraasii fi mirga dhala namaa akkasumas nageenya guddina diinagdee jajjabeessuu fi jijjiirama qilleensaa irratti fuulleeffata. Kana malees caasaa maallaqaa ka biyya keessaas haa ta'u kan addunyaa kan ilaaleen hunduu ifa galaa ta'uu akka qabuu fi itti gaafatamummaan akka jiraachuu qabu Baayidaniif Keenyaataan dubbachuuf jiru jedha Waayit Haawus. Kunis qabeenyaa Keenyaataan baargamaa qabu jedhamuun gurmuun gaazexeessota qorannoo gaggeesseen ifa ta'e mariin kun dabalata jedhamee eegama. Walga'ii pireezidaantota lameenii kun ennaa walitti bu'iinsaa fi rakkoon gargaarsa dhala namaa Itoophiyaa keessatti itti fufee jirutti gaggeeffamuuf deema. Bara 1989 deemokiraasii deeggaruun sochii godhameen waltajjii Taayinaman kan Chaayinaa irratti bara 1989 fixiinsa dhaqqabeen namoota dhuman yaadachuuf jecha siidaa yuunivarsiitii Hong Kong keessatti ijaarame buqqisuuf beellamni roobii har'aatti ka qabamee ture ta'us kun utuu raawwatamin hafeera. Yuunivarsiitichi garee dhimmi kun isa laallatu siidaa meetira 8 dheeratuu fi waggootii 25 caalaa ture akka kaasuuf guyyaan dhumaa kenne roobii har'aa ture. Siidaa kana aartistii Deenmaark Jens Glaashut jedhamutu bara 1997 uumee garee dhimmi ilaalutti kenne. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii oduudhaaf jaallannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasee har'aaf qabnutti ceena. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu gandeen haroo Addisaalem Shakee Guddisaa fi Lalisee Samboo jedhamu keessatti humnoonni hidhatanii haleellaa raawwataniin manoonni jireenyaa gubatanii lubbuun namaas darbuu isaa jiraattonni ganda haroo himaniiru. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haaluu Addunyaa deebii gama mootummaatiin kennanitti walitti bu'iinsi uumame kanaan kan jalqabame eeggaa gareen Oneg Shanee jedhamu namoota ajjeesedha. Finxaaleeyyiin Amaaraa kanneen bosona keessa jiranis namoota ajjeesuu isaanii kan dubbatanii obbo Haayiluun haleellaa kanaan Oromoonni 15 fi namoonni Amaaraa 4 du'uu isaanii dubbataniiru. Sababa kanaan immoo abbootiin warraa 967 qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jedhu obbo Haayiluun yeroo ammaa humnoonni nageenyaa naannoo sanatti waan bobba'anii fi haalli jiru tasgabbaa'aa jira jedhu obbo Haayiluun tuujubeetu gabaasa kana qindeessee garasitti ceena. Naannoo Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu ganda haroo keessatti haleellaa raawwatame kana dhiyeessuudhaan manaaf qe'ee irraa buqqaanee jirraa kanneen jedhan keessaa tokko obbo Oromoo Fayisaa akkanatti waan uumame jedhan naaf ibsan. Humnoonni Amaaraa
hidhatanii humna leenjiin gandoolee kan akka Haaroo Disaaleen, Shafee Guddinaa, Lalistuu Somboo, Baabboo. Haaroo Disaaleen keessaa namoota dadhaboo jaarsolii gurguddoo namoota baay'ee mana keessatti kan isaan fixanii. Kanaaf humni mootummaas birmatee baasuu hin dandeenye. Manni kun qe'ee qabeenya isaa dhabee, mana isaa dhabee, mana baay'ee gubatee yoo xiqqaatee abbaa warraa 20 olitu baqataa ta'ee magaalaa Kiramuu keessa jiraatu. Isin namoonni kun naannoo Amaaraarraa dhufuusaa akkamiin adda baafattani? Waraana sinnaan jettan kun. Humna leenjiidhaa, maqaa faannoo jira, humna leenjiidhaa, humna hidhateedhaa. Waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu. Bireenii meeshaa gurguddaa dhukaasu. Jiraataa akka biroo an haasofsiise immoo obbo Mul'ataa Waaqjiraa jedhamu. Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaa isa jennu guyyaa dilbataa sana gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama 20 ta'u manatti dhakaan bakkeetti ajjeesanii guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuranii makiinaatiin fe'atanii gara gadiitti guuranii deemanii dasnoos akkasumatti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessa immoo mootummaan kun dhufee warra mana keessatti du'ee walakkaa bakkeetti sareetti nyaatame bara nama 8 immoo boolla tokkotti naqanii isaan matoo waale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyya bulchaa jedhee ni jira qaama nageenyaa hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaaf hin goone. Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kanaa eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu? Alaabaan miliikii saduraa sana qabatanii adeemuu baay'een isaanii kan leenjanii bakkee biraatti leenjanii dhufanidha. Baay'een isaanii immoo kan mootummaan kun milishaadha jedhee filatee leenjisee aanaatti hidhachiisee meeshaasicha haaraa qopheessee itti laatee rasaasa guutee hidhachiisee gadi gadhiisedha jechuudha. Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii? Gara magaalaa Kiiramuutti baqataa jira uummanni. Inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara giddaatti baqata gara fira qabutti baqatee biyyi onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiiseera. Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru? Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru amma ganda magaalaa Haaroo sana. Amma baqannee magaalaa Kiiramuutti namni nus baqannee naga jirra magaalaas akkatti namni rakkannee jirra manummoo. Mootummaan humna homaa waan ergeen qabu humni dhufee raatee haala isaa tasgabbeessa. Humni aanaarra taa'ee ilaala. Humni aanaarra taa'u suni zimma deema jallisee taa'ee ilaala malee waa takkaa gadi ba'ee maal taatani maatu ta'aa jira jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'atu hin qabu waa tokkollee. Miseensota maatii kootii nama 9 duraa ajjeefame kannaan jedhan immoo Yuunaayitid Isteetsi kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar ka ta'an aadde badhaadhee qana'iiti. Waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan. Gaddaa guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume. Miseensa maatii keessanii keessaa eenyufaati ka du'e? Miseensa maatii koo keessaa adaadaa koo Bakunee Bayyannee kan jedhamtu abbaa manaa ishee Kibritisimaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii Ayyaantuu yookaan Araaree kan jedhamtu Nagaraa kan jedhamutu du'e. Itti fufee obboleessi Kibritii Olaanisimaa kan jedhamu ijoolleesaa fi haadha manaasaa qabatee manuma tokko turan. Haadha manaasaaf ijoolleesaa man tokko kan turan nam 9 turan waliin. Yoomi kun kan uumame isin attamitti dhageessan? Oktoobarii 10 akka asitti kanan beeku. Guyyaa 4 dura jechuudha. Gaafa sana dhageenye kan ta'e galgala jedhanii garuu guyyaa sanaan dura maatii koduukaa odeessaa turanii silkiidhaan wajjin odeessaa turan akka baqatanii mana keessa jiran akka haalli alaa haala suukanneessaadhaan tuksiin akka dhaga'amu maatii koduukaa utuma odeessaniiti kan haalli kun raawwatame isaanii silkii waatu ta'aa jira booda deebisnees ni dawwalla jedhanii irratti cufanii achumaan deebisanii argachuu hin dandeenye du'a isaanii dhageenye jechuudha. Mana isaanii keessatti moo alatti moo eessa lafi isaanitti du'an? Mana isaanii keessatti. Eewwati isinitti mee? Eessumti koo kan achi jiru jira.
Innis gara magaalaa Kiiramutti baqatee jira garuu kan achi jiru jira ture isaati sanatti inni isatu bilbilee beeksisee maatii keenya akka isaanii man tokkotti dhuman jechuudha. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun ka jalqabame ennaa gareen Oneeg Shanee jedhamu jiraattota ajjeesetti jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallanneetu haasofsiise. Naannoo sanatti humni Shanee hidhatee socho'u humni kun namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee humni shororkeessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'uudha. Humna kanatu jalqaba namoota irratti ajjeechaa raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwatanii namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha. Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati? Lammanuu keessaa naannoo sana sabaaf sablammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture waggaattoon 3 darban qe'eerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii TPLF wajjin hidhata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan foo'ee ajjeesu toon ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee atteenshinii argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf humna socho'u waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jechaadha. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan sunis akkasuma uummata nagaa irratti haleellaa raawwatanii uummata homaa keessa hin jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaara walitti buusanii wal fixiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan du'e Amaarris weerachaadha lammanuu ajjeefame. Lakkoofsaan addaan ba'a. Lakkoofsaan addaan ba'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4. Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastaniittu isaan kun mootummaa biratti. Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessa socho'an achuma keessa jiranii fi humna Shaneeti. Lamman isaaniitu kan raawwate. Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufan moo achuma jiraatu? Achuma jiraatu. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffatee jechaadha. Naannoo Amaaraarraa kan dhufe hin jiru akkuma siin jedhe naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanatti achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufe hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru. Kaayyoon isaanii maal inni jettanii yaaddu? Kaayyoon isaanii Oromoof Amaara walitti buusuudha. Finxaaleeyyiin lamman kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'a jechaadha. Gochi isa tokkoof galtee ta'a waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban. Naannoo Giddaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti haga har'aatti furamuu dadhabe. Walitti bu'iinsi kun humni Shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu innaa dhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsa naannoo sanatti uumamu. Insaamaa buqqisaa kaayyoo biraan qabu kaayyoon isaa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uumachaadha. Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qe'eerraa kan godaanan jiru jedhama waa'ee kanaa waajirri keessan quba qabaa? Walitti bu'iinsa kaleessaa fi dheengadda uumame sanaan abbaan warraa 967 qe'eerraa buqqaanii jiru sana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jira. Sana qofa miti humnoota kana keessatti badii uuman immoo tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Warri godaane kun Oromoos Amaaras jechuu? Naannoon sun sabaaf sablammii jira. Yeroo ammaa walitti bu'iinsi kun sadarkaa maalirra jiru? Amma tasgabbaa'eera humni keenya humni nageenyaa seenee tasgabbiirra jira. Hoogganaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas jaallannee dhangalateeffadha. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti mootummaas ta'e qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan dhiyeessinu ta'a.